yeroo ammaatti magaalaa Osloorraa hiriirri mormii abbaa humnaa Abiy Ahmed mormu yeroo lammaffaaf gaggeeffamaa jira. Keelloo waliin ta'uudhaan kan asii isinii dabarsaa jiru hayyuu kanaatiin jedhama. Namoota akkuma dheengaddaa hedduutu bakka kanatti argame. yeroo lammaffaaf Osloorraa ummati akkuma dheengaddaa kumaatamaan lakkaa'amu mormii isaa dhageeffachuu fi bakka kanatti wal argamee jira. Waan isaan jedhanii dhageessu. Nobel Prize winner is the killer jedhu. Osloon Nobel Prize Abiy Ahmed fuula keessas tokkodha. Ummata kumaatamaan lakkaa'amu amma garasitti ilaaluu dandeessu. Sagalee akkuma ilaalaa jirtanii
Free Oromia. Abiy Ahmed is the dictator. Norway stop supporting a dictatorial regime. Kan jedhuu fi kan kana fakkaatan dhageessisaa jiru. Uummata baay'ee hedduudha. Konkolaataa poolisiidhaan. Down, Abiy. Uummata hedduutu jira. Kamati galtu naguma. Gareen lammaffaa immoo garasiin kan mul'atu jira. Gara kanaanis ilaaluu dandeessu. Fuulduraan makiinaa poolisiitu uummata dursaa jira. Amma biiroo dantaa alaa Norwee bira geenyerra. Free John Mohammed! Free John Mohammed! Mantap singgah saja. Background juga tidak apa. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo namoota demonstration irratti quba qabatan keessaa maaliif yeroo lammaffaafidhaan Oslootti gochaa jiru, maaliif Osloon yeroo lammaffaa gochaa jira, maaliif kun barbaachisee yaada jedhu irratti mi'aasofna simee yaada keessan isin nu dhiyeessaa. Galatoomii ayyuu dhugaadha akkuma jedhamu yeroo sadaffaadhaaf wal ga'uu keenya gaafa jalqaba akkuma Haacaaluu wareegameen walgeenyee ture yaadannoo isaatiif akka walga'iitti akka hiriira osoo hin taane guyyaa itti aanutti hiriira guddaa akka Norweetti goone
har'ammoo hiriira guyyaa lammaffaa akka yeroo sadaffaadhaaf arguu keenya akka hawaasatti jechuudha. Sababni isaatis Hacaaluu Hundeessaa namuu kan beekudha. Hacaaluu goota keenya ayikanii Oromoo kan ta'e dhabne. Kanaaf guyyaa guyyaadhaanillee otoo wal geenye otoo wal ga'uu hin danda'ame Oromoon gochuudhaaf duubatti hin deebi'u garuu sababa adda addaatiin amma guyyaa sadaffaadhaaf wal ga'uu keenya jechuudha. Minnesota taanee hawaasi Oromoo Osloo hawaasa qabsoo Oromoo keessatti waan hedduu taphate ta'uusaa Oromoon marti addunyaarra jiru akka gaariitti beekaa. Ammas kana bira dhaabachuudhaan hawaasi Oromoo Osloof naannaa ishee jiran walgahii kan itti fufaniitu gochaa jiru. Amma isinillee irratti argamtanii jirtu. Norway illee mootummoota Itoophiyaa deeggaran keessaa mootummoota warra guguddaa keessaa isa tokkodha. Mootummaa Norway irraa deebii argattan qabdu, xalayaa gashitan qabdu, maal gochaa jirtu? Moo walgahii demonstreeshinii moo gochaa jirtu deddeebitanii maalidha? Galatoon yeroo jalqabaatiif hiriira gaafa goonu xalayaa iyyannoo galchinee turre waan mootummaa sun itti jiruu fi keessumaa'uu waan amma ta'aa jiru kana Hacaaluu ajjeesanii siyaasa biyya sanaa garagalchuudhaa fi mormitoonni siyaasaa biyya sanatti galanii waan jiraniif haala jiran kan hunduma jeequudhaaf jecha dursa Hacaaluu ajjeesanii Hacaaluu kan ajjeesama qorannoo irra jirama jedhama. Haa ta'u malee qorannoo amma godhamaa jiru kuni qorannoo bilisa ta'e yookaan immoo qaama bilisa ta'eenii miti. Oromoon ammallee kan gaafataa jiru asitti Hacaaluun ajjeechan isaa eenyu akka ajjeese akkamittiin akka ajjeefamne qaamni addunyaa yookaan warri qorannoo waan kanarratti qorannoo godhan bifa international ta'een akka qoratamu Oromoon ammallee kan gaafataa jiru akka kan jiru. Kanaaf dhimma kanaaf xalayaa paarlaamattis galee ture damee dhimma dhalaattis galee ture. Akkuma kanammoo akkuma beekamu bara 2019 muummichi ministeera Itoophiyaa Noobeelii nagaa badhaafamee ture biyya kanatti. Noobeeliin nagaa kan badhaafamu nama nagaa buuse, nama dimokiraasii babal'isee fi nama biyyattii keessatti nagaa buuse. Yeruma sanayyuu namni kun yeroo Noobeelii kana badhaafamu Oromiyaa keessatti Oromoon ajjeefamaa ture, hidhamaa ture. Yeruma inni ajjeefamu sanayyuu jechuudha. Dhimma kana warra Noobeel komiteetti kaafamee gaafa jedhamu sababni kenname naannoo gaanfa Afrikaatitti nagaa buuse, Eertiraa wajjiniin nagaa buuse kan jedhamuun ture kan badhaasa kan fudhate jechuudha. Kanaaf ammallee yeroo sanallee mormaa ture Oromoon ammallee mormaa jirra. Isa kana gaafannee jarrillee akka gaabbii qabanii jechaan kan nuun jedhani garuu waan barreeffamaanii fi deebii kennan jedhan amma kanatti deebii isaanii eegaa jirra jechuudha. Saba kanaan kan xalayaan kennameef. Gaazexeessonni Norway illee namni kun gaafa jalqabaa Nobel Peace Prize kennamuu fi namni kun waan inni hojjete qofatu hin ta'in gara fuulduraa biyyattii kana keessatti nagaa akka buusuuf adaraa kennuu wayii yookaan immoo akka inni nagaa buusuuf dirqama kennuu wayii ta'uu danda'a Noobeeliin kun jedhanii wanta kennaniif akka kennan baay'een isaanii dubbachaa turanii garuu wanti kun hin taane inni iyyuu keessa ba'eetu ittiin ajjeesaa jira. Amma ilaalchi warra Norway keessumaa mootummaa Itoophiyaa kana deeggaruu irratti inni isheen qabaattu waan jijjiiramu isinitti fakkaata? Egaa jechuun dhimma kana xalayaa yeroo darbe kennametti koreen hawaasatti gaafatee ture kaleessa itti gaafatama hawaasaa wajjiniin haalli darbe maalirra jira asumaanuu hiriira irraa kanarratti hin kaafna kan jedhu waliin haasaa ture. Itti gaafatamtuu damee Afrikaa dubbisee koreedhaanii laalleeti isinillee waamnee dubbifnaa jedhaniiru dhimma kanarratti laallatee jechuudha. Dhugaadhuma akkuma atiyyuu jette akka jalqaba warri amma riifoormii jedhanii dhufan kuni warra addunyaa kana fidi Oromoodha iyyuu dogongorsiisaniiru. Maaliif dimokiraasii babal'isnaa warra hidhame hiiknaa biyyattii keessatti nagaa buusnaa mormitoonni bilisa ta'anii akka morman miidiyaan bilisa akka banamu jedhanii turan kan mootummaalee addunyaallee ummata Oromollee dogongorsiisan. Ummata Oromoo waggaa meeqaaf wareegamee harka isaa duwwaa du'ee ajjeefame jijjiirama kana fide gaafa mataa maranii fudhatanii jijjiirama finnaa jedhanii turanii jechuudha. Kan dimokiraasii babal'isuu kan jedhu suni hin taane suni ta'uu bira darbee dhumaatii jaarraa Oromoon waggaa 150 gabroomee jenna. Dhumaatii sirna Minilik keessatti, Haile Sillaasee keessatti, Dargii keessatti, isa darbe Mallasaa keessatti kan dhume caala bara waggaa lamaan kana keessa kan dhumetu caala jechuudha. Kanaaf dimokiraasiin isaan babal'isanis hin jiru. Dhimmi kun biyyattii kanatti akka gaabbii uume kan beeku maaliif maxxansaaleen adda addaa maxxansaa jiranii maxxansaaleen biyya kanaa kan addunyaa akkuma walii galattu jechuudha. Gaabbiin akka jirudha jechuudha kan irraa arginu. Gaariidha dhumarratti itti fuftu moo kanaan dhaabata? Deebii gabaabaa. Galatoom itti fufna amma itti fufna tokkoffaa hamma Hacaaluun eenyutu ajjeese dhugaan isaa hamma bahutti.
bifa bilisa ta'een qoratamee jechuudha. Inni gara biraa mootummaan kun hamma mootummaa kanarraa bu'ee cufaayyuu kanaan dura Itoophiyaa tana wajjin nuuf jiraanna kan jedhu chaansii dhumaatii kennameefii ture. Chaansii nama darbe kuni Itoophiyaa tana wajjin jiraannaa kan jedhu ture. Kaayyoon Oromoodha. Oromiyaa bilisa taate barbaada. Oromoon saba bal'aa lafa bal'aa qabeenya guddaa qaba. Qabeenyi isaa kuni biyyattii irma Itoophiyaayyuu kan jiraachisu jechuudha. Oromiyaa bilisa baase Oromiyaa walaba taate Oromoo walaba taate Oromoo bilisa ta'e ijaarranna kan jedhu amma Oromoon kan gaafachaa jiru jechuudha. Galatoomii akka hawaasa Osloottis gaaffii fi deebii wajjin goontiin hedduu galatoomii. Amma immoo gara mormii keenyaatti deemnee Oromoon akkamitti mormachaa jira jedhu ilaallaa hedduu galatoomii. Galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qindeessitoota hawaasa Oromoo keessaa tokko namoota ta'an wajjiniin gaaffii fi deebii goonee amma immoo mormitooti keenya uummati bal'aan sagaleen dhageessisna siin daawwachiisa jechuudha. Akkuma isin dhageessanii miidiyoota addunyaa irratti waan amma deemaa jiru barreeffamaatu jira. Nutis Norway biyya Nobel Peace Prize kennitedha. Norway addunyaa irratti illee gumaacha adda addaa gochuutiin biyyoota beekamtudha. Biyya kana irratti dhimma ofii dhageessisuun murteessaadha. Kanaaf biyya kana biratti mormachuun sagalee ofii dhageessisuun dantaa Oromoo ol kaasanii dubbachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf hawaasa Oromoo Osloos walgahii sagalee isaa dhageessichaa jira jechuudha. Amma waajjira dantaa alaa Norway fuuldura dhaabannaa fuuldura jiru. Itti fufnee isin daawwachiifna. Hedduu galatooma. Och med det var det lite till historiskt och vi alla var glada för det. Och vi firade fredsprisen samma dag som samfunnet. Men folket i det demokratiska Etiopien med Abiy som statsminister vart det dessvärre inte så länge. Plötsligt var det inte så list längre. Abiy Ahmed feilet Oromo-folket. Nok en gang feilet en etiopisk statsminister landets største folkegruppe. Denne gangen var det litt annerledes. Denne gangen var det en fredsprisvinner som skulle bringe endringer og bygge broer mellom unike folkegrupper for å samle landet. Mandag 29. juni 2020 ble en kjent artist og aktivist med sterk politiske stemme Hachalu Hundessa skutt og drept i hovedstaden. Dette politiske attentatet kom bare noen dager etter et TV-intervju som ble sendt på Oromia Media Network. Under intervjuet Hachalu uttrykte sin bekymring for menneskerettighetsbruddet i Etiopia. Hachalu Hundessa representerte et håp for alle undertrykte folket i Etiopia. Han var selve legemliggjøringen av kampen for en bedre framtid i Etiopia. Musikken hans spilte en nøkkelrolle i å bringe Ahmed til makten. Endelig hadde vår frihetskamp vunnet til noe, trodde vi. I stedet for det føye Abiy Ahmed seg i rekken av autoritære ledere som nektet å ta et ordentlig oppgjør med etniske motsetninger i Etiopia. Og som fasit ser på et oromoere gang på gang blir marginalisert og diskriminert fra politikerne. Drapet på Hachalu var et utløser for misnøye blant folket som lå lenge. Drapet på Hachalu kan sammenlignes med skuter i Sarajevo.
Allerede på følgende dag, tirsdag 10. juni 2020, pågrep regimet og eminente journalister, framstående opposisjonsledere og menneskerettighetsaktivister som Bakalega Bajawar Mohammed. Noen dager senere ble OLF, Oromo Liberation Front, opposisjonspartiet ledere og medlemmer fengslet. Blant annet var det en tysk statsborger som heter Geleta Schubert. Nå sitter flere utenlandske borgere, blant annet 3 amerikanske statsborgere som sitter i fengsel uten dom. Vi er svært bekymret for pågrepene som er sporløst forsvunnet. Internasjonale organisasjoner som FN, Amnesty International og Human Rights Watch har gjentatte ganger rapportert menneskerettighetsbruddene som har funnet sted etter flere sivile Abiy Ahmed kom til makten. Da han kom til makten, da han reagerte som en ordentlig hatterstilling. Noe som fikk organisasjoner at autoriteten skal være et land hvor integrering i vilkårets prosesser. Siden Abiy innforstyrrende har de grunnleggende politiske spørsmålene rettferdighet og økonomisk ulikhet blitt satt til side. I stedet for å innfri dette formålet og en bedre framtid for alle folkegruppene i Etiopia, suspendert Abiy Ahmed og hans regjering det nasjonale verket å bestemme tid. Dette har fått et konfliksjonell krise og usikkerhet for landets framtid. Dermed frykter vi at nåværende situasjon vil eskalere ytterligere. Vi mener Norge er et særlig ansvar da Norge er blant landene som støtter det etiopiske regimet økonomisk og politisk. Vi forstår at konflikten i Etiopia stiller Norge overfor politiske dilemma. Hva gjør man med Nobels kvinner som i etterkant av menneskerettighetsbrudd? kabajamtoota daawwattoota keenya xalayaa barreessanii dhimma dantaa alaa Norweetti gashuuf jiran isinii dubbisaa jiru afaanuma Norweetiin kanaaf ani irraa fagaadhe maal akka ta'e xalayichi nama dubbisaa jiru irraa deebinee isin gaafannee isin dhageessifna. Med undertrykte folkegrupper og støttet frihetskamper over hele verden. Derfor mener vi Norge bør også støtte vår frihetskamp. Vi har en liste på 7 punkter som vi mener Norge kan gjøre og forbedre situasjonen i Etiopia akkurat det etiopiske regimet for å sikre at norske borgere som nå for tiden befinner seg i Etiopia er trygge. Sørge for et uavhengighet og forskning av drapet på vår arktis. Eegaatannoo booda deebinee walitti deebina.